Yooyaa shamaa akkam jirtu hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa. Hordoftoota keenya kabajamoo qophii tokko qabannee isin dhiyaanneerraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Qophiin keenya har'aas carraa araaraa hunda didee waraana eegalu wayyaanee jetti. Mootummaa Itoophiyaa fi humnoota badii TPLF gidduutti mariin nagaa ni jalqabama jedhamee yeroo eeggamaa jirutti juuntaan wayyaanee waraana jalqabuun abdii nageenyaa dukkaneessuu danda'eera. Hagayya 17 bara 2014 waraanni deebi'ee jalqabame kun yaaddoo fi sodaa guddaa uummata nagaa barbaadutti horuu danda'ee jira. Hundeeffama isaarraa kaasee nagaa fi tasgabbii kan hin barbaanne humni badii wayyaanee kun waraana ofii isaatii banee mootummaa Itoophiyaa duguggaa sanyii uummata Tigraay irratti raawwachuuf waraana natti bane jechuun miidiyaalee hundaan biyyoota addunyaa dogoggorsiisuuf imimmaan naachaa boo'uu jalqabee jira. Mootummaan Itoophiyaas waraanni akka hin fayyannee fi bu'aa waraanaa biyyaa fi uummata kan miidhu ta'uu isaa ibsuun wayyaaneen hojii shororkeessaa hojjechaa turee fi paarlaamaan shororkeessaa kan jedhee humna badii kanaaf dhiifama gochuuf murteessee waan hunda karaa nagaa xumuruuf yaalii adda addaa gochaa tureera. Wayyaaneen garuu sababa adda addaa uumuun marii araaraatti bishaan naquun waraana jalqabde. Marii kana akka mariisisaniif bakka bu'oonni mootummaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin filataman torban darbe gara naannoo Tigraay deemanii yaalii nageenyaa fi araaraa gochaa turuun isaanii kan yaadatamudha. Koreen kun yaada araaraa fi nagaa qabatanii yaadeeman malee wanti isaan qunname faallaa kanaa ture. Wixineen haaraan marii kanaas wantoota sadii of keessaa kan qabu ture. Tokkoffaan mariin kun haal duree tokko malee torbanoota muraasa keessatti yaa jalqabamu kan jedhudha. Inni lammaffaan ammoo marichi yeroo jalqabutti dhukaasa dhaabuu irratti akka xiyyeeffatuu fi adeemsa keessa ammoo mariin nageenya waaraa fiduun akka gaggeeffamu kan ibsu ture. Inni sadaffaan yaadni furmaataa dhiyaate hundinuu marii biyyaalessaatiin hiikuu akka ta'e kan ibsu yoo ta'u, qabxiilee sadan kanaaf bakkas gurras kennuu hin dandeenye. Koree mootummaa federaalaa kun gara dhuma torban darbee yaada furmaata isaa ergama addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjootiif dhiyeessanii turuunis yaadichi yaada furmaataa osoo hin argatiin kunoo waraanni marsaa sadaffaaf wayyaaneen nutti banuu danda'ee jira. Yaadni koreen marii kun dhiyeesse TPLF biratti fudhatama argachuu hin dandeenye. Inumaa aangaa'aa olaanaa TPLF kan ta'e Getaachoo Raddaa ibsa koreen kun baase hordofee mormii isaa fuula tiwutara isaarratti barreessuun koreen nagaa jedhamu kun nagaaf osoo hin taane rakkoon nurraan gahuuf dhufe jechuun addunyaa goyoomsuudhaaf carraaqaa turuu irra darbee humnoonni mootummaa haleellaa nurratti raawwataa jiru jechuun soba isaa barame sana afuufuu hojii koo jedhee itti fufee jira. Araara kana fudhachuu diduuf jecha akka sababaatti kan dhiyeessan Tigraay keessatti tajaajilaawwan bilbilaa, teleekoom, geejjibaa fi bu'uuraalee misoomaa biroo erga nuuf diriirfamanii fi hojii eegalanii mariitti galla jechuun marii nageenyaa mootummaan dhiyeesse diduu danda'anii jiru. Humni badii wayyaanee kun bu'uuraalee misoomaa akka waan nageenya caalaniitti ibsuun yoo ibsaa fi bilbila nuuf diriirsitan malee nageenya hin barbaannu jechuun farra nageenyaa ta'uu isaa ifatti mirkaneessee jira. Silaa osoo beekanii nageenyi bu'uura waan hundaati. Nageenyi hin jiru taanaan waa'een bu'uuraalee misoomaa miti waa'ee ofii illee yaaduun hin danda'amu. Yoo nageenyi jiraate malee misoomni hin jiraatu. Humni badii wayyaanee garuu bu'uuraalee misoomaatu nageenya dursa jechuun dhugoomsuu barbaada. Kun osoo kanaan jiru humni shororkeessaa kun carraawwan nageenyaa mootummaan isaanii dhiyeesse hunda duubatti dhiisanii sababoota adda addaa uumuun waraana marsaa sadaffaa nurratti bananii jiru. Obsii fi kadhaan dhiifamni sodaa waan hin taaneef shororkeessaa lammiilee naannoo Amaaraa fi Affaar humnaan wareeree uummata Tigraay garbummaa jala galche kana awwaaluuf dirqamee jira. Akkuma gootichi keenya Haacaaluun ni beeku farda keenya jedhe sana humni badii wayyaanes ni beeka ciqilee gooticha raayyaa ittisa biyyaa keenyaa. Waraana marsaa tokkoffaa fi marsaa lammaffaan qaana'ee boolla hantootaatti galee akka ture addunyaan ragaa baha. Waraana marsaa sadaffaa kanaanis akka mo'achuu hin dandeenye osuma beekuu jalqabe. Abdiin isaa inni guddaan biyyoota lixaa ture. Yoo itti iyyinee fi itti boonye nu gargaaru mootummaa Itoophiyaas dirqisiisanii gara nuti barbaannetti nuuf geessuu danda'u jedhanii yaadanii akka waraanatti galan ni beekama. Diinonni Itoophiyaa alaa fi keessaa ijaarramanii wayyaanee deeggaranii mootummaa keenya dadhabsiisuuf yaalanis wayyaanee garuu baraaruu hin dandeenye. Mootummaan Itoophiyaa dirqamee waraana jalqabe kanarrattis gootonni raayyaa ittisa biyyaa keenyaa ciqilee isaanii wayyaanee irra buusuu jalqabanii jiru.
Waraana marsaa sadaffaa kanaanis humni shororkeessaa kun daaraa ta'uu jalqabee jira. Meeshaa waraanaa fi lafa weeraraan qabatan hunda gatanii baqachuu jalqabanii jiru. Dhumni ukkaamamni jechuun boo'icha jalqabanii jiru. Kana booda iyyuu mitii osoo dhiiga bohee amma wayyaaneen baddutti gootichi dhiisee biraa hin deebi'u. Eegee qeerransaa hin qabanii erga qabanii immoo gadi dhiisanii akkuma jedhamu erga jalqabnee amma bakkaan geenyutti hin dhiisnu. Diina keenya kan ta'e wayyaanee barbadeessinee imala keenya gara badhaadhinaa milkeessuu qabna. Uummanni keenya martinuu mootummaa cinaa dhaabbachuun deeggarsa isaa isa barame gochuun awwaala wayyaanee gadi fageessuuf hojii hojjetamaa jiru hunda yaadeeggarruun ergaa keenya. Waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jechaa Kuyyuu Miidiyaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaa isiniin jenna. Horaa bulaa.